Durarratti maashaallah jenne akkuma abbaanu maashaallah jaajee dhugaadhaan tokko gisee argan maashaallah jechuun barbaachisaadha. Hordoftoonni kiyyallee hin irraanfatinaa maashaallah jecha daa'ima teessan rabbiin isiniif haa guddisuu bakkaan isiniif haa ga'u ija hamtuu rabbiin irraa isiniif haa qabu kan qabneef rabbi haa kennu kan qabuuf rabbi haa guddisuu jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee hordoftootaa fi daawwattoota kiyya akkam nagaanaa jirtanii an nagaa kooti alhamdulillah isinis bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha. Keessumaafuu viidiyoon har'aan tana waraabu kuni anas dabalatee dubartoota keenya laallattii jechuudha. Maaliifi yoo naan jettanii dhugaa dubbachuuf nuti takka dhukkubni nu seennaani namni akka keenya hamaadha hin jiru. Hayoo waan tokko jennellee irraa deebuu hin dandeenye. Kana giseen isiniin jedhu ilmoon yoo haadhumaa fi abbaa biratti guddatte wallaahi sammuun isillee nagaa qabdi. Maalin isiniin jechuu deema hordoftoota kiyya. Ani nama abbaa fi haati gargar ba'anii haadha tiyya biratti hin guddadhe. Abbaan kenkee yoo dirqamni godhee yookiin haadha tante yookiin abbaa kenkee hireen rabbii itti dhuftee ajalli rabbii itti dhufee addaan ba'an hin ta'in osoo lubbuun jiranii haadha fi abbaan yoo gargar ba'an ilmoon sunii qaamaan hir'uudha. Qaamaan hir'uu giseen isiniin jedhu harka dhabdee miila dhabdee osoo hin taane sammuun isii bakka tokko hin jiru. Yoo haadha bira jiraatte abbaa yaaddi, yoo abbaa bira jiraatte haadha yaaddi, yoo isaan wal bira jiran gammachuu qabdi jechuudha. Ilmoon sun yoo nyaachuu baattellee quufa qabdi jechuudha. Kanaaf keessumaafuu eega bultii godhannee ilmoo godhanne booda namni ilmoo tanaaf jecha aarsaa guddaa kafalu nu haadha jechuudha. Kanaaf kabiratti yoo heerumne amma fakkeenya ilmoo nama biraarraa argannee nama saniin addaan baane yoo nama biratti kan heerumnu taate ilmoo san qabanne wallaahi ilaalchi inni ilmoo nurraa argatee saniif qabuu fi ilaalchi ilmoo nuti alaatti finneef qabu tokko miti. Abadan kijiba malee kun. Kanaafuu caaltuu tiyya viidiyoo kana yoo halaaltu taate irra guddaa siif hin waraabe wallaahi obboleettii tiyya. Maaliif ni beektaa ilmi namaa ni dogongora. Dogongoree ilma dhiiraati. Waan san immoo amma akkatti gaabbee yeroo hundallee ni dubbata. Kanaaf taane isiitu qajeelfata. Bultii tanaa irra guddaa namni gahee guddaa keessatti taphatu nuyi dubartiidha jechuudha. Kanaaf wanti isitti dhukkuba ta'ee intala san irraan immoo lammaffaan mucaa kana jechuudha. Mucaa amma firoo wajjin silaa bultii ijaarradha jettee isii yaadu wallaahi kijiba yaa obboleettii tiyya. Wallaahi viidiyoo kana laalee mucattii gaafatanii gaafatte abbaayyee moo ana jaalatte jennaan bakka mummu'amtee mucattiin hudhamte abbaa laaltii takka haadha laaltii abbaayyee maalii jetti eegasii haati akka nama bo'oo akkanatti jilba isirratti gajjattee jennaani mana keenyatti gallaansiin fedhu jetteen abbaadhaan tokkoffaa irratti wanni jechuu barbaadu. Bultii ijaarrattanii ilmoo godhattanii eega ilmoo godhattan yoo jireenyi sun waliif hin taane wajjin jiraachuuf waliif hin taane gargar kabaatan taate ilmoo teessanitti badii abbaadhaa tasumallee hin dubbatina. Maaliif isiniin jeeni beektanii fakkeenya Saaliyaa Saamitii fi Qamar Yuusuf gaafa eebba ijoollee isaanii agartanii jirtan. Osoo yookaan abbaan ijoollee tanatti summii naqee hamtuu haadhaan kaleessa wal godhansan haati teessan barta akkanaati haati teessan akkasiiti jee ilmoon sun qiimii san qabattee guddatti. Yoommoo haati bara abbaan keessan akkasii gaafa isin daa'immanii akkana na godhee akkana isiniin jee jettee haati waa'ee hammeenya abbaadhaa ijoolletti dubbattu taate abbaa san osoo hin taane haadha sanitti qiimii qabatti gaafa guddatte daa'imman. Kanaaf yoo jireenyi waliif hin taane addaan baatan taate hadaraa wallaahi ijoollee teessan bira teessanii hammeenya abbaa tasumallee hin dubbatina. Maaltu galchee waa'ee jaalladhaa as keessa wanni galchee hin jiru. Isinii hawal dhabee hawa waliin jee isinii tasumallee hammeenya abbaadhaa ijoolletti hin dubbatinaadha. Yoo walii ta'anii waliin jiraatan heshoo bareeda. Waliif hin taane gargar ba'an taanaan hammeenya haadhaa abbaanis akka hin dubbanne haatiinis hammeenya abbaa akka hin dubbanne ijoolletti. Kanaaf caaltuu tiyya ilmi namaa ni dogongoree badii san immoo irraa deebi'a. Ilmoo tantee osoo teessee abbaadhaa wajjin guddifattee mucaa sammaan tana namni hundinuu kun achi gorsee jaartii namaatii ilmoo qabdii akkana akkasii jaanii kijiba tokkoffaa irratti geeleetu nama balleessaa eega bultii ijaarranne booda
osoo geelee waan jaamu osoo ofirraa dhaabnee bareeda. Maaliif dubartiin sheexaana anas dabalatee jechuudha. Irra guddaa jireenya keenya keessatti wanti gufuu nutti ta'u saahiba jechuudha. Saahiba hin taane filachuun nama hunda amantii akkuma garaa kan keetii gootee itti dhiyaatuun wallaahi jireenya kan kee balleessa malee jireenya kan kee hin tolchu. Bultii ijaarrattee bultiin tanuma duraati. Isinii galee keessa eega ilmoo godhattee ilmoo tantee saniif namni abbaa ta'u abbuma irraa dhalte sana. Abadan namni biraa jaalattus jibbitus abbaan biraa ilmoo sirraa argate san bakka guddaa gahuu ni yaada. Ilaalcha guddaa ilmoo sirraa argate saniif qaba malee ilmoo ati alaatti fidde saniif tasumallee hin qabu. Kanaaf sammuu daa'imman teessanii eeguudhaaf jecha aarsaa jiru ilmoo teessaniif kafaltanii ilmoo teessan osoo guddifattaniiti bareeda jecha namni alaa isiniin jiru dhageessanii akkasuma waan hin taaneef dura qabdanii bultii teessanillee facaaftanii ilmoo teessanillee sammuu hir'inaan guddisurraa ilmoo teessaniif jecha aarsaa jiru kafaltanii osoo ilmoo teessan san guddifattanii irra bareeda jeetii yaadan akka kiyyatti caaltu bilis dhaabbadhu abbaa mana keetiiti kaleessaa isumaan waliin dhuftee kun immoo osoo hanga fedhellee tahee si jaalata ilmoo sirraa argate jaalata malee abadan ilmoo ati amma alaatti fidde tana tasumallee hin jaalatu kaleessa ilmoo sababsattee akkanatti dhoqqee tana keessa viidiyoo kana laalee gizee meeqa jechuudha. Osoo viidiyoo kana laalee kooflu madaamin xiyyaati majnuunaan haan jettee na dhuftee gizee meeqana duubaan anaa dhaabbatee fi kooflu jechuudha. Kanaaf kaleessa ilmoo sababsatta ilmoo ammoo sii fidee adabadhu taa'i bultii tantee keessa waa takkaallee siin godhullee kun si fuudhullee ilmoo tantee taate alaatti fidde tana abadan wallaahi wabillaahi ilmoo tantee tana akka abbaa irraa dhaltee sanitti siif hin laalu abadan kana jala murii gubii akka qalbiin si gootellee hin ta'ini tokkoffaa abbaa mana kan keetillee kabajii waan inni siin jedhu dhaga'i waan namni siin jedhullee dhaga'i koomeentii hordoftoonni kan keessii barreessanillee laalii dubbisi. Kanaaf osoo muktaarumaa wajjin jiraatte irra siif bareeda maaliif ni beektanii ilmoo tanaaf jecha ilmoon tuni jidduu lameenitti ni cinqamti qaamni isii ni hir'ata sammuun isii ni yaaddi ani firraan beeka jechuudha ifirraa wallaahi abbaan kiyyaa fi haati tiyyaa waliin hin turre yeroo an daa'imatti yoo ijoolleen namaa abbaayyee kiyyaa abbeeraa kiyyaa maali jettu hedduu takkanummaa tiyya rakkaa ture jechuudha abbaan kiyya mi'eeti jee wallaahi laaziim hedduu takkan hin nyaadhu hin dhugu gaafan guyyaa lama sadii akkasitti nyaata dideetuma bu'aa oolee bu'aa buluun qaba sababuma abbaa kiyya maaliif na agarsiisuu dhabdeetiif kanaaf ilmoon gaafa haadhaa fi dhiifama naa godha hordoftoota kiyyaa qufaa wayiitu na qabellee asumaanuu sagalee yoo isin qaqqabamte dhiifama isiniin jecha kanaaf eega bultii godhatanii ilmoo argatanii akkuma taantanii ilmoo san osoo bakkaan gaatanii bareeda jeetii yaada. Kanaaf isinillee koomeentii jalatti waan jettan ja'anii caaltu teenyanii rabbiin si haa qajeelchuu tokkommoo irra guddaa namni dhukkubatti ta'e ammallee isin shakkii wanni sammuu isii keessa jiru intala sana irratti deebisaa yoo intala sanillee deebisuu baate dhalaa biraati keessuma immoo dhiironni keenya hanqina guddaa qabdanii bar akka waan dubartiin tun garaagarummaa qabdutti dubartii ta'an mana kaanii dubartii ta'an jala fiigan takkuma dubartiin garaagarummaan qabdu fuutanii takkittuma sanii wajjin jiraachuu eega ilmoo irraa argattan ilmoo tanaaf abbaan isaa aarsaa jiru kafaluun dirqama mushaada qofaa miti abbaanis ilmoo tanaaf hegeree ilmoo tanaa laaluun dirqama kanaaf dhalaa ta'anii ta'an jala fiiguun faayidaan qabu fuudhanii jaartiin takkittuma isii ta'an mana keessa kaa'anii hedduu wajjin rakkatte dhuganta rabbiitii gizee duraa sanii ni dhukkubellee namaa waatti godhettee hedduu wajjin rakkataa turte jiddumaan mucaan kunis dhufee irra guddaa ammoo wanti qilleensa isii naqee haala isii baase kana dubartii takka qabatan yeroo isii wajjin jirtu hagana qilleensa dhuyde ala baate ala garte taanaan khalaas qabaan isii ni jabaatti. Inni achi taa'ee mucayyooti yoo na gadhiisan jaasunis rabbiin ka'ee haa godhu akka marattu hordoftootaa fi daawwattoota kiyya viidiyoon isinitti dheerate dhiifama naa godhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti asumatti isinirraa dhaaba nagaan naa tura nagaan naaf jiraadhaa bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u mee isinillee koomeentii jalatti waan jettan ja'anii caaltu tiyya viidiyoo tana yoo kaa agartu taate adabadhu bultii tantee keessa taa'ee ilmoo tantee abbaa wajjin guddisii mucattiin tun garaana nyaatti wallaahi maashaallah mummu'amtee yeroo isin
Abbaay'ee ammaa wallaahi imimmaantu na qabe jechuudha. Kanaaf rabbiin nu haa qajeelchuu, nuti dubartoonni takka achi jallannaan qajeelomni ni jabaata. Akkasii rabbiin haa qajeelchu. Osoo silaa isumaan walitti deebitee wajjin jiraatte bareeda jeetii yaadan akka kiyyatti. Isinis waan jettaniin ja'a viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii sabiskiraayib godhaa. Laayikii hin irraanfatinaa. Akkasumallee immoo laayikii irraanfataa jirtanii bara akkasii isiniin ja'a, isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Naaf jiraadhaa bakka jirtanii nagaa naa ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti maa salaamaa.